Hi there, welcome to our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere. In touch with our engaging lessons, helpful tips and fun exercises. Let's go. Niha egal. Waanan bilbila hin kaasin hafeef bilbila yeroo namni bilbile tokko argine yeroo inni bilbile sana hin kaasin hafneera yoo ta'e yookiis nuuf hin mijatiin hin kaasni yoo ta'e booddee yookiis immoo takka turee namicha gaafa agarru yookiin gaafa bilbiluu fi waanan bilbila hin kaasin hafeef dhiifama naa godhi. Waanan bilbila hin kaasin hafeef dhiifama naaf godhi dhiifaman si gaafadha jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Maal jennaa eenyutu yaaduu danda'a? Kan try. Waanan bilbila hin kaasin hafeef dhiifama. Maal jennaa? Good. Sorry for missing your call. Sorry for missing your call. Sorry for missing your call. Missed call. jedhameti bilbila keenya gaafa namni tokko nu bilbileedhaan kana jechuun bilbila bilbilamee dhabamee jechuudha yookiin answered hin taane hin deebine yoo ta'e akka sana jedha bilbilu. So missing jechuun asii missing call jechuun kaasuu dhabuu keenyadha. So sorry ka jedhu kanatti daballe or apologies ka jedhu kanatti daballe dhiifama gaafachuu ni dandeenya jechuudha. Sorry for missing your call. Sorry for missing your call. jechuun waanan bilbila hin kaasin hafeef dhiifama naaf godhi yookiin dhiifama jechaa jirra jechuudha. Interesting. Interesting. Is it clear? Yes. Good. Good. Let's proceed to the next. Inni kabiraan immoo collocation. Collocationoota yookiis immoo jechoota wal faana deeman baay'inaan guyyaadhaa gara guyyaatti fayyadamnu mee haa ilaallu. Just collocation. Collocation jechuun jechoota waliin deeman. Like amma iddoo kanatti akkuma arginu baay'een gaddee. Just extremely sad jechuun baay'ee akka malee gaddinee jira yoo ta'e ani baay'een gadde yookiin abaluun baay'ee gaddite yookiin abaluun baay'ee gaddi jechuu yoo barbaanne jechoota collocationii hedduminaan fayyadamnu ni jira. So afaan Ingiliffaa kam keessattiyyuu spookeniifis haa ta'u giraamariifis haa ta'u riitanii waan kamiifiyyuu haa ta'u yeroo bifa garaa garaatiin fayyadamuu barbaannu bitterly disappointed jechuu dandeenya jechuudha. Baay'een gadde jechuu yoo barbaanne bitterly ka jedhu kana jechuun bitter jechuun hadhaadha miti just mirirrina jedhifaa yeroo jedhan jechuudha afaan Amaariffaatiin. Sana jechuun baay'ee gadduu keenya kan ibsu jechuudha. Baay'ee especially wantolii negative ta'an extremely immoo feel goone bitterly ka jedhu kanatti dabalee for example here baay'een gaddi jechuu barbaanne bitterly disappointed. Bitterly disappointed baay'ee gadduun akka kanadha. Fakkeenyaaf ani baay'een gaddee. Ani baay'ee gaddeera yookiin ani baay'een gaddi jechuu barbaanne bitterly disappointed ka jedhu kana fayyadamne I'm bitterly disappointed. Oh, sorry. I'm bitterly disappointed. I'm bitterly disappointed. Ani baay'ee gaddeera. Baay'een gaddee jira. Nattiin tolle. Baay'een aaree jira jechuu barbaanne I'm bitterly disappointed. Why? For this case for this matter or because of this, I'm bitterly disappointed. Jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo ati na arrabsite sana just waan darbeedha kan nuyi haasaa jirru yeroo ati na arrabsite sana ani baay'een gaddee ture jechuu yoo barbaanne bitterly disappointed ka jedhu kana fayyadamne maal jennaa? I was bitterly disappointed
By the time you insulted me, by the time you insulted me, I was bitterly disappointed. I was bitterly disappointed by the time you insulted me. I was bitterly disappointed by the time you insulted me. Yeroo ati na arrabsite sana baay'een gaddee ture. Baay'een gadde jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu ni dandeenya jechuudha. Good, good, good. Is it clear? Hey, is it clear? Chala. Do you have any question? Do you have any ambiguity here? Well, yoo gaaffii hin qabdan ta'e mee haa dabarru. Inni kabiraan immoo baay'een gaabbe yookiin baay'een akkas ta'e sana ta'e natti jechuun waan sana misgochuu koof nan gaabbeen jenna. So baay'ee gaabbuu ka jedhu sun akkuma silaa sana baay'een gadde ka jedhu irratti bitterly disappointed akkuma jenne sanaas immoo bitterly regret jechuun maanni gaabbuudha. So normal regression yoo ta'e just I regret, she regret, they regret. Just we can use like that. But if that action or if our feeling is more than that, or if it is on the extreme point, like by a gadiniriote, we can say that bitterly regret. Bitterly regret. By a gadiniriote, just bitterly regret. Kajidu kana faydamne by a gabbu kenya ibsudendenya jechuudha. For example, isheen baay'ee gaabbite. Isheen baay'ee gaabbitee jirti yookiin baay'ee gaabbiteetti jechuu yoo barbaanne she bitterly regret. Isheen baay'ee gaabbiteetti yookiin baay'ee itti dhagahameera gaabbitee jirti jechuu barbaanne she bitterly regret. Isaan jechuu barbaanne they bitterly regret. Ani I'm bitterly regret. Inni he bitterly regret. So, subject yookiin pronoun fayyadamuu barbaannu fayyadamnee bitterly regret kanatti daballee baay'ee gaabbuu ibsuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa barachuu dhabuu isheetiif baay'ee gaabbiteetti. Afaan Ingiliffaa barachuu especially spoken English barachuu dhabuu keenyaaf baay'een keenya ni gaabbina. So, akkasana jechuu yoo barbaanne if you want to say that, afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Fakkeenyaaf kan ishee afaan Ingiliffaa barachuu dhabuu isheef isheen baay'ee gaabbiteetti jechuu barbaanne she bitterly regret not learning English. She bitterly regret for not learning English. She bitterly regret for not learning English. Or she bitterly regret not learning English. For ka jedhu kana business not learning English jechuus ni dandeenya jechuudha. She bitterly regret not learning English jechuu ni dandeenya jechuudha. So, what makes you bitterly regret? Please put it in the comment section. What makes you bitterly regret? Please put it in the comment section or leave your answer in the comment section. I bitterly regret for this. Just visit this case. Good. Isa baruu dhabuu koof baay'ee gaabbeera jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Afaan Ingiliffaatiin isa baruu dhabuu kootiif baay'ee gaabbeera jechuu yoo barbaanne maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Put your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. See you again. Thank you.